السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشماء أركفونه بري الله تعالى أنكم ربكم قافا هاي جماسيف كنو بيكم ساسي كنو كرمة إنسان الرا أتوما نمنيسي تفتو ربي بيكاسي قد إنما سنا أورسي قد قافي موت ما تان تفتي أم بيكم سانك أبو جتو يه ربيني بكا قدان سيجي نان أفرقرتها أبولي وانكي فيديو سوشال ميديا خنا ردي مارو هايوني هدو وان كان قراني إرابر رساجراني أن أكوال لالوما كي جاتي باي نتغمدي أمتا كينيا أكاس بلوبة تمتي أكاس كي أكنا ولي تفتشيسي نامني واللالان هدون إرابر أبولي وانكي فيديو أكان أجائبا فيديو isin dhaggeeffataa turtani garuu namni yaada irratti ibsu qaba mitiire ani waan itti fakkaatu naasa anguma beekumsa kiyya naasa atis akkasii mitiire namuutu waan irra bara viidiyoo namaa kana hedduu dhaggeeffachuun faayidaa guddaa qaba hundinuu yaan isaa gara namni immoo keessaa waa walitti qabata kanaafuu viidiyoon qabadhee dhufe kana mee dhaggeeffadhaati waan nam kana boodarran isinii hima waan irratti deemaa ture waan inni ta'aa ture irratti isinii hima obboleewwan kiyya mee kottaa gara viidiyoo kana dhaggeeffadhaa waan akkana afaan keetirraa odamu وانا كان افان كيتراو دغو تاري والتجي امتا كان دغين كاتي كوفتي دغيت الرتي يلقى دبيت لا قلبيان وبونا هو كتجرني تبتني وجراتا ان بيو اوروبا تندبني والتجيان دغي امريكا تلي وبونا هي كتوانجر كان دغين حقي ربي ويا نغايا نبرباچسا كان نغافن والتجي سرت كان اني ارغمي أصله دفن كان هاسان لما أرمو تبي أن كيس جراد دفن والتجي سنقبات هن حاسو فمني كوني سمر راين أما لغي وقال لكم أكنا ميديا تكتمو وان إسان قد بحاني نمن دبن متوكو قد بحاني غافي قراني يستونو برجاجي قدا حواسك يستي أمو داسي جرابون إيهو جربو أدان سكتون برباد نمالي أبسيسا كو يو بربادان تولي أكاجلو تكنا برفت لتجرد Ofiisaaniitu abbicha kana dabarsuu tuntaani Awurooppaatti yeroo sana namatu buqqofaadha. Awurooppaa bakka kam magaalaa kam? Faransaayatti fakkaataa qabsiisa fakkaataa miti. Injiru Faransaayittis hin jenne, Jarmanittis hin jenne, Oslottis hin jenne, asittis hin jenne. Waboonaa hiikkatu hin jenne jala. Wallaahi dhugaadha. Kana dhibbarraa dhibbaan jala mureessitti hima. Waltajjii kamirrattuu maqaa waboo jedhaniitu maqaan dhoofne ijoolleessa. Obboleewwan kiyyaa Muktaar kuni mee waan Muktaar kanaan xiqqoo sirraa hima gara boodaan isinii dhiyeessa garuu Muktaar kuni sababni waan kana kaasuu fi Muktaar kun wobootti amana malee woboo abdata malee abdatamaan rabbuma garuu inni karaan Oromoo itti bilisoomuu dandeessu woboo abdata malee inni woboodha jedha malee karaa Jawaariif Baqqalaan Garbaa deeman ittiin amanu garuu wanti inni amma falmee gaazexeenya kana qabaa jiru immoo sababa Jawaariif sababa Baqqalaa Garbaati malee sababa woboo inni deeggaru hin tuqamne woboo inni jaallatu hin tuqamne sababa Baqqalaa Garbaatiif sababa Jawaar irratti falmee qabaara masalan ana akka mataa kiyyaatti isin tarii waan Jawaariin jaallattuuf waan woboo jaallattuuf gizee waan akkanaa ka'e itti gammadanaa jechuun mala ani isinii himeen jira yaada kiyya an yoo eenyuun ta'e yoo amaarri bulche yoo amaarri dhufee waa'ee keenya dubbate nama qotee bulaa keenyaaf gabaree keenya ta'e nama jarri jaallatan jaallanna nama jarri deeggaran deeggarra maaliif jarri miskiina sagalee hin qabanu miidiyaan qabanu yaada kiyya sobachuu asuma ibsachuu barbaadeetanii kanaafuu an gammachuun kiyya humna gammadee hayyoota hedduu jala deemee dubbisaa viidiyoo kana qabadhaa oli gadi jala maa ture baraan atti dheerate atti xiqqoo si rakkoo daddaasifan ture malee akkasin turre sababni isaa maali nama ummanni keenya akkas faca'ee jiru amma gaazexeenya kana qofatti gammaduu miti man gaazexeenya kana qofan sanni qaba itti gammanneen hawaasa hedduutu irraa fayyadame nama yoo ati woboo deeggaraa jiraatte fakkeenyaaf tokko Jawaariin deeggaraa tokko woboo deeggaraa garuu Jawaariin woboon tokkuma yaaduma ummata keenya miidiyaatti malee ati Jawaariin deeggaraa ati woboo deeggaraa miti inni woboo deeggaru Jawaariin jibba inni Jawaariin deeggaru woboo jibba mee agartanii waan kana kanaafuu haay intinaan kun Muktaar kun inni karaa wobootta manaa garuu waan Jawaariin jedhimmaaf jettedha viidiyoon kun itti fufa mee keessumaa waliin gingilchaa deemna obboleewwan kiyya baay'ee nama tola bara an akka yaada kiyya akka wallaaluma kiyyaatti akka wallaaluma riyoo shaafiitti an osoon dandeetti qabaadhe wallahi hawaasa walitti hidhuu yaadaan hawaasni walitti dhufa amma gandaam naannoo walolamuun jaalladhu isa sababa bilxiginnaa kana amma ummanni yaaraan ammitee nurraa citanii akka kana nu arrabsaa kana duulaa akka kana ijaa bulan ol kanii guyyaa akka nurratti duulaa bulan akka kana warratti duulaa kana jaalladhu osoo tokko taa'amee wal jaallatamaa paartii fedhe deeggaree natti tola
akka yaada yeroo shaafiitti jechuudha. Anis amma yaada kiyyaatti sababni iyyaa oolee buluuf itti uummanni keenya tokko ta'ee wal jaallateedha. Mee viidiyootti deebina dhaggeeffadhaa. Ijoollee san yeroo dubbatanu eeggachaa dubbatan. Obbo Baqqalaan yoo kanatti dubbatu barbaachisaa ta'e nuu itti makamnaadha kan isaan jedhan malee woboon haa hiikkatu kan jedhamu afaan Juwaarii irraa hin baane afaan Obbo Baqqalaa irraa hin baane. Kuni burjaajessaa guddaa uummata Oromoo adda qooduuf qabsoo Oromoo laaffisuuf gargaarsa uummanni Oromoo amma waboof gochaa jiru balleessuuf gadi xiqqeessuuf gaafii ka'e malee gaafii qulqulluu natti fakkaatu ragaa kee qabatamaan fidi ragaa barbaada wantoonni waltajjii natti fakkaata wanti qabatamaan amma jecha kana situ fidi jecha ni baasuu kun uummata Oromootti faca'aa jira laayiviidha jettee jirta waltajjii kana photoshoppitee fiduu qaba ragaa tokkotti fiduutu sirra jira malee jettee waltajjii irratti fiddee akka na gaafattu hin barbaadu qabsiisa kooni qabsiisa hedduu waan qabu keessa na jala wallahi malee baala gaafii dhumti keetu maal sana ilaala ture miti atuuba injenneen isaan gaafin kiyyallee sanin ilaallatu nagaan karaa Itoophiyaa keessatti dhufuu hin danda'u isin nagaa jettu mootummaan kun hin jigaa mootummaan kun yoo jige maal nu miidhaan bayyuu du'aa jirraa faayidaa nuun qabu jigee jiraate faayidaa nuun qabu jedheen amana ani akka Muktaarii kan nu baasu waraana qawweedha jedheen amana jedheen gaafadhe malee woboon haa diigamu jarrillee hin jenne gaafin waan gaafadhelleen deebiin ani argadhelleen karaan isaan nu baasa jedhaniin isaan akka yaada isaaniitti Oromoo kanatu baasa uummata Oromoo kana baasa Itoophiyaan hin diigamti mootummaan kun hin diigamaa yoo diigame uummata keenyatu miidhama kan jedhu gaafiin dubbiin achirra dubbatan gaafiin ani gaafadhe immoo irra deebiin Itoophiyaan tun yoo diigamtee ta'e yoo jiraatte rakkoon nuti argannu maaltu nurra gaafii nurra jira du'aa jirra dhumaa jirra Itoophiyaa san keessatti nagaan kabajaan jiraachuudhaaf humna qawwee liyyuu haayilii Amaaraa liyyuu haayilii Sumaalee liyyuu haayilii kan Tigraay hundu Sidaamaan kan ofii qabaa nuti immoo liyyuu haayilii mootummaadhaaf lolu oppidiyoodhaaf lolee Oromoo ajjeessutu jira kanaaf wanni nu baasu waboo qaba waboo jabeessuu qofa gaafii isaati kun amma kana dubbachuun immoo ana waltajjii waboodhaaf fundraisingii guuruu irratti akka nama ejjennoo lama qabu tokkotti akkamitti wal simachiiftettee na gaafachuun sirraan eegamu beektee dubbiin ammatti Jawaar faa yookiin Obbo Baqqalaan faa galataaf dhufanii waboo hiikkachiisuuf jecha jettu na gaafatte kuni uummata Oromoo jidduutti burjaajessi uumuudhaaf kan cinqamaara Muktaar ummata waraana bilisummaa Oromoo biyya alaati harki 99 gargaaraa jira waboo biyya alaa kanatti harki 99 ummata kana jidduutti burjaajessi uumu ragaa qabaatu ragaa wajjin hin jenne jedhu photoshoppii illee ta'e gizee sana amma yaada akkasii tokko jedhee leegdee malee qabadeen yaada ture inni ummata wajjin malee yaada kana ta'an jenne akka gaazexeessaa tokkotti waan tanjibal waan qabatamaa ta'e fidee dhufu sirra jira beektaa namichis wanti kun sukkuumamee waan darbe waan ta'eef namni doolarkaa hudee sukkuumaa waan tureef badaatti yaadumne ture garuu hin jenne kana jechuun dhiifama naa godhe ifayyuu barbaadu ummatni akkana jedhee taasayaa ummanni akkana jedhan jetti ammaati jedhanii akka waan bira jiru waltajjiin isaan waboon haa hiikkatutti jedhan hin jiru hin jenne jarri laalu Obbo Muktaar transcribe godhadhee jechuun subscribe jechaan barreeffadhee qaba kana qofa miti isiniyyuu asirratti akka nu tumsitan isin gaafanna jedhametti dabalame waamicha waboon haa hiikkatu hin jenne wallaahi ani jira gaafas hin jenne Oromoo karaa nagayaatiin nagaan nu barbaachisaa nagaan nu barbaachisaa kan jedhan Oromoo qofa odoo hin ta'in mootummaanis warri hidhates karaa nagaa taa deebi'aniidha kan isaan jedhan jecha kanammoo nuti akka nuun galletti gaafannee jirra waan nuun galin malee waan namni hin jedhin fidanii haasaa akka bara 93 irraa kaasee haga 98 irratti namoota qabsaa'oo irratti olola oofuu gadi xiqqeessuu hawaasa keessatti burjaajii bu'aan inni nuu buuse dhaaba keenya adda bilisummaa Oromoo akka 30tti addaan qoodee hooggantoonni bosonatti nu naqanii waraanatti nu oofanii nu biraa galanii gizee uummanni daa'imni xiqqaan hayyuu ta'e kanatti waan durii kaasu waan durii sana jedhaniidhaan miidiyaa keessaniifis hin tolu gaafii qulqulluu qabattee ragaa kee waliin fiduutu sirra ture barri kun akkas amma obboleewwan kiyyaa jarri kun
yeroo amma atis hayyuu uummanni hundinuu hayyuu sooshaal miidiyaa irratti waan amma darbamu ilaalaara hundinuu jedhani akka jedhan jennaan namni irraa fudhate see baraam amma namni hundinuu dhugaa baree jira Jawaar akka jedhe jennaan tarii hordoftoota isaa kana nama jara keelloo miidiyaa kana hordofu tuffatan natti fakkaata tuffii qabaniin warra keelloo miidiyaa hordofu wuma jarri wuma takka hin beenne jarma qofa eegaaran se'aniin tuffiidha kun akka yaada yeroo ishaafi tuffiidha yeroo amma yeroo addunyaan wanna har'a keessa oolte waan sa'aatii amma waan namni dubbatti xiinxalee beekaaru kanatti jedhan jedhee ummata sobuu gadi ka'uun tuffiidha maali ummanni jara hordofaaru maa hoolaa wayisee ammoo beekumsa qaboo argaaroo waan Jawaar jedhe baree jira dubbii adda baafatee deemaa jira dhugaaf soba adda baafatee jira akkamitti akka jedhani ummata keenya walitti buusuufi ummata keenya waliin dhahuudha jedhanii ashaada maa yislah itti fufaan malee viidiyoon garuu meetu viidiyootiin dabarfatanii tura Muktaar kana gaafa inni gaafii way Jawaariin gaafatu beektan miti argaatan miti laayif irratti hundinuu argaa turre miti isan Jawaarii akka jedhe ilaalee gaafii gaafate nam kana Jawaariin biraa kaasaa nam kun Jawaariin nyaachuuf deema diinumti Jawaaruu kana diinumti Oromoo kana ilmi sooshaal miidiyaa deemaa ture Muktaar kun garuu gaafii sirrii gaafate jechuun yaada namni waan namatti fi gaafata miti waan si mijaa'e gaafatta baru waan sitti fi gaafatta ankaraa wobbo malee karaan Jawaar naan ta'u jedhee ifatti mee deebii argadheen jira jedhe sirrii ani gaafii isaa gaafate waan namatti ani waan itti feenaasaa innis akkasuma haasa'e miti inni gaafa haasa'e jedhanii amma dabalata fudhatanii sababni jarra asirratti dhiyaatanii fi gaafas Jawaariin qeeqe Jawaariin dide ammas itti dabalee qeeqnaan nama lafa jiru immoo nama jara hordofaaru immoo burjaajesanii ummata wal ficiisuuf ammallee yaanni jira ani woboon deeggaraa jedhe woboon deeggaraa garuu soba maaliif sobdaa maaliif ummata walitti buufta meetta fuume viidiyoo kana amma kana ni dhaggeeffatoo keenya kana waadaa seenu qophii taanutti hunda isaa barbaade akkan gadi fiduudha amma waan saatiyyuu ilaalchi abbabbaadhe dhama humtaare waanuma tokkichoon tokko nu dura anaaf cinaa kaa'ame si fuuldura kaa'ame akkan itti hiikuuf akka itti hiiktu garagara akka sana taagaa tarii malee amma definitionii irraa haasoftamu hiikkaansaa akkana fakkaata jedhaa jirtamu ati bara word by word jedhanii yoo ta'uu danda'a jedhanii as keessa deemanii hin jenne jecha kana eessa Jawaar garaa keessatti waan akkanaa yaadaar jechuudhaan kan akkasiin jiru ani beektaa ana interviitti na fiddee waan uummata Oromoo burjaajessu tokko facaasuu barbaada taanaan nama dogoggoraa waliin dhiyaatu burjaaji mareera akkasii burjaaji dubbii qulqulleesseetii akkamitti jecha hin jedhamin fidda jedhame jettee 100% nama gurra keetiin dhageette taate warri bobba'e sun woboon haa yooboo hiikkachiisuuf jettee bara eenyu jedhe shakkiidhaan garaa Jawaar keessa wanta akkanaa jira jechuudhaaf jedhe garaa Jawaar keessa waan akkanaa yaadaare jechuudhaaf jedhe amma la caqasaan gara dhumaa jechichi san fakkaatan jenne jechichi san afaan Oromoo jechichi waan waraana keenya utuu fakkaata jedha ta'uu jedhan jedhamne kun waan akkanaa Oromoo abda diiga nurraa dhaaba kuni Oromoo ati hayyuu siyaasaa jiran nama dubbii qilee beeku nama jaba sadarkaa qabda raawwata hawaasa Oromoo walitti qabuudhaan sagal waraana bilisummaa Oromoo diigara jaalaa kan keessattuu qeerroon warri durii kun jechuudha Waduun ta'in qeerroon generation ammaa kun kanaaf waan akkanaa yoo uumtan yoo haasofne uummata Oromoo wanta hin jedhamin wanta waltajjii tokko irratti hin dubbate kana gurri kee dhagaye obbo Baqqalaan yoo dhibe nuyi itti makamnaan kun sitti dhagaamu obbo Baqqalaan achuun jiran obbo Baqqalaan jiran yeroo sana maaliif wanti Jawaar tokko callaan kophaatti as bahuu danda'a amma jedhin jari tokko waan isaa yoo keessa ilaalle obbo Baqqalaan waltajjii kamirratti iyyuu yaada kana akka inni Jawaariin jibbaaree Baqqalaan jechuudha ibsatee bara Jawaar nama tokko amma nama atakaroo nama lamaan koonu itti fuftataanaan gaafii tika ittaanitti gaafii ka ammaatiif garuu deebiin kiyya hin jedhamne Jawaar woboon haa hiikkatu hin jenne gaarii haa ta'u maamti asirratti yaada tokko itti sii dabala kanarratti akka gorsaatti siifuu akka gaazexeessatti miidiyaa keessatti namoota qabsaa'ota adda baasanii attaak gochuu gadi xiqqeessuu maqaa isaanii xureessuu yaaluun wanni nuu fiden jiru bu'aan isaa maaltu ta'e qaachaa
Shani ibso wagame ka Dr. Marara irratti duula. Ibso maali Oromiyaadhaaf qabsaa'uudhaaf namni laayisansii namaa kennu hin jiru. Kana jara mul'isitti. Itti aansee akka miidiyaatti waan nama araarsu, waan saba itichu, waan karaatti namatti fiduu irratti yaadu wayita gaafatte immoo ragaa qabatamaa jettee barri dhagahan jenereeshiniin kun jenereeshinii jettee dhagahu. Ani iyyuu akka dadhabbii waraanni bilisummaa Oromoo har'a ragaa tokko malee dhiyeessuu laayivii viidiyoo waraabaa waraana lolu qabna. Wanni nama soban hin jiru. Bakka natti lolame dirree daaroo billiqaa dirree kunni wanni jedhamu hin jiru amma. Bakki waraanni bilisummaa Oromoo irraa lolu waraana sadarkaa haganatti jabaate ummata qabu. Informeeshina gahaa waan hundaa qabna barri bara teknooloojii wanti waltajjii irratti Jawaar dubbate martinuu waraabamee jira. Ijjannoo isaati yaada isaati biyyi tun yoo kufte nurratti kufti jenne aan immoo kufuun isiillee jiraachuun isiillee nun fayyaduu homaa duuti keenya itti kanaaf kan nu baasu waraana keenya waboodha jedheen itti deebise. Kanaaf waan kana irratti hojjedha. Sagaleen kee bade? Jira sagaleen kun bade jira. Xumurateeta? Banne sagaleen isaa jira. Xumuradhe yaa. Obbolee bakkiyyaa. Akkuma viidiyoo jala dhaggeeffatanii kaatanii nuti wanni hedduu keenya jiru maali beektu ammas wanni hedduu keenya jiru mi'a hawaasa keenya ana amma akka kiyyatti wallaahi akka dadhabbina kiyyaatti Oromoo kana walitti fiduudha amma tarii yaada garaa garaatiif yaada kiyya hubachuu dhabuu danda'asan malee Oromoo kana tokko ta'e natti tolaan. Yaani garee kana jaaladhe garee kana jibbu ana amma garee bilxiginnaa hin jibbuan maaliif yaadni jaraa naan taane yaada muummichi ministeeraa iddoo tokkotti naan taane malee hinjib maafan jibba nama biyyi deeggaru nama Jawaarin deeggaru nama Marroo deeggaru maafan jibba hinjibbu fakkeenyaaf bilxiginnaani yaan paartiin badhaadhinaa kun sirri diina Oromooti jennee jirra diina Oromooti jedhamee baqatamee jira fakkeenyaaf Oromoodhaan taane jedhamee jira fakkeenya isinii kaasaa jira garuu immoo Jawaar immoo Oromoodhaaf falmaara Boboonii Oromoodhaaf falmaara akkamitti jira kana adda baafne yoo ilaallee yoo ilaalcha garaa garaa qabaanne isti nama nu gara Jawaaritti jenne gara yookiin gara Marrootti amanu jenne jiraanne isa Marrootti amane maaliif arrabsuu maaliif hawaasa keenya nagaan immoo jiru immoo maaliif walitti jeequ warri miidiyaa irraa kun warra miidiyaa qabannu kun hawaasa keenya waan akkana kana adda baafachuun gaariidha bara akka nama salphisa kun ofuun dura miidiyaa irratti isaa laayivii bara osoo viidiyoo ta'e legizee idiit gootu keessaa kuttaa osoo viidiyoo waraabbe gidee idiitii keessaa kuttaa yeroo laayivii immoo kana salphachuu kun achumaa waraabbatanii kan nama hedduutu waan kana irraa waraabbate. Ani wabootan amana garuu immoo Jawaar jechi inni jedhe waboon haa hiikkatu hin jenne ani garuu wabootan amanaa kun immoo namticha gaazexeessichaa qofa osoo hin taane nuhuma hundaa beekumsa guddaa irraa argan hayyuun Muktaar kan weellisaa qofaan beekamu har'a hayyuu ta'e dubbii akkanaa kafakkafee haasa'ee karaan jedhe amma karaan jedhe qofa karaan deeme qofa amma yaadni keenya bara karaan deeme qofa nuu ta'aadha amma warri miidiyaa kun karaa keenya ta'a jechuuf jibba ja'la Mararaa meeshisma Baqqalaa miti Jawaartu jedhe Jawaarii qofa jibba Mararaa Jawaarii jibba Jawaar qofa manta kana maa barbaachisa yoo Jawaar dogoode keessaan gorfachuu yoo inni Oromootti deebi'ee Oromoo nyaata irraa garagaluu malee wanni biraan jiru bara wanni hawaasa waliin baxabbatan hin jiru kunoo kana kan rakkoonu yeroo hunda gufuu ta'e kan Oromoo gufuu taanaan gara sossoonu wallaalle kana la kan ummanni waggaame garatti sossoo wallaale obbolee wankiyya viidiyoo kanarraa an barumsa guddaan argadhe itti baay'een gammade namoonni hedduun itti gammadee jira isinoo dubbiin kun sirrii miti yoo kana jaallanne kaa jibbuun maali amma paartiin of eekoo keessa galleen haasofnu waan kana hin gingilchinu tarii kana caalaa narra beektu nama narra beeku hedduu jira nama narra beektan hedduu jirtani waa jira anama jala waa jira namni beektan jirtan kanaafuu gingilchine haasa'uurra gaafa jarri immoo marsaa lammaffaa sadaffaatti deebi'aa kan wal gingilchuu dhufa maaliif sababni Muhammad Oromoodha jarrisi Oromoo qabsaarra jedhu miti Oromoof sagalee taana jedhu miti kanaafuu dogoggoraa yookiin badii jarri dalaganis walii kafakkafanii akka namni jana dalalan gochuun hin barbaachisu. Ifasiniif ta'e akka namni keelloo miidiyaa itti dallanu gochuun hin barbaachisu maaliif dogoggora jiraatanii jarri arganii sirreeffachuun mala tokko ta'anii deemuun mala isa akkana Jawaarii jibbanii yookiin Marroo jibbanii yookiin Woboo jibbanii Baqqalaa Garbaa jaalatanii waan akkanaa kun hafee jarri of sirreessanii akkuma gaazexeessaa akkuma miidiyaa tokkotti qajeelaan deemuu danda'ani kanaafuu rakkoo nam tokko gizee agarre amma Muktaar waan kana dubbatee afaan qabee qaanfachiisa salphise miti waan kana immoo duukaa deemne immoo yookaan fakkafne haasofne Oromoo wal ficiisuudha tarii warri viidiyoo kiyya dhaggeeffatus warri viidiyoo nama biraa dhaggeeffatu kanaa kun ammoos immoo keelloo miidiyaa ifuu jedhe xireeffachuun mara la
hin barbaachisu kun maaliif keelloo miidiyaan kunis waan fedhanii jedhan ullee malee yoo sirraatanu callume wal kafaakafamuu hin qabamu eegamee jibbamuu hin qabamu sirreessuudha yoo sirraachuudhaan irraa garagaluudha malee yoo nuti immoo wal jeeqnee wal arrabsinee wal danaa jedhaa nama biraan nutti gammadare paartii biraan nutti gammadare girrisaa wal nyaattanii paartiin beelte kennaa nutti kolfaaranne kanaafuu ani Riyoo Shaafeeti haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naa tura.